Makon nanggalaf de warqi afane jalate nekiltu afane jalate nekiltu salama walfuna gadahan ta salama jiban takkake sanjirtu salama walfuna majiban takkake sanjirtu gadahan ta salama walfuna jiban takkake sanjirtu salama walfuna gadahan ta salama jiban Achiyo sun socho'in bakka guyyaa saniitii sun socho'in jiraa gammaa jechuudha. Bakka guyyaa amata lama bismillah dheerribaa ka'ee saahiba kiyyeessa wajjiin bannee saahibtichi kiyya sun ammoo akkuma tasaa kaagalmeen itti banamte sun jahiimit dabarsite yooma san jiilee uttaalee fiigu deebi'ee jechuudha. Anammoo osuma akkana hunduman dhiibdu walumaa galaan jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaadhaan nageettee hadha rabbi rahmata godhee ilal akhiiratti ilarraa cufee jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kennaa jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya kabajaatiif kajalaa isin haa qabu jechaa hin gammadamoo nin nayaan beeku jechuudha. Maali yoo jettan jaalattii tanan jaaladhu ture jechuudha. Jaalattuu tanan jaaladhu ture garuu jecha jaraa ammoo jaalachuu eegale. Ani yeroo ayyuma kootan akkasii faarsan bareeduma isiitiin faarsan se'ee dhalaa bareedduu barbaadaa oole garuu ammoo jabeenna isiitii fi beekumsa isiitiin faarfamte malee ayyuma koon baruun bareedinaan hin faarfamne jechuudha. Har'aa na gammachiisa. Callisee na gammachiisa. Na gammachiisa. Waan har'a qabadhee isinii dhufee inni aaraa fi inni gammadaa addaan hin beeku garuu yeroo takka fuullee osoo abbaan dho'ifachuuf ta'u giddii nama hima jechuudha. Waa xiqqoo irraa isiniif hima bismillah. Waa xiqqoo irraa isiniif hima. Rabbi yeroo nama mokkoruu akka itti nama mokkorus namatti hin mul'isu namatti hin himu garuu abbaan suuta guyyaa keessatti mokkoramuu ta'u ofii ammoo beeka jechuudha. Tanaan dura saahiba kiyya tokko wajjin osuma teennee taphannu rabbi nakaasee galmee xiqqoo takka ofuma ofii banee khayri jedheetuma silaafuu namni waan dalagu tokko khayri jedhee dalagaa gabii naaf hin taane walumaa galaanii jechuudha. Sharris naa ta'uu baattuu khayri naaf hin taane galmee sanni cufa jedhee yaalee amata lama guutuu na fudhatte jechuudha. Amata lama. Hirriba kee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhee banee ni cufa jedhee itti laffa'ee garbaa galgala deemee cufuu dadhabee dhiise. Garuu immoo subii yoo hirribaa kaatee guyyaa lammaffaa amata lama booda immoo hirribaa kaatee ilal abad manamni kee cufatee galmeen kee cufatee yoo siin jedhan si gammachiisa moo si naasisa. Akkamiin cufateen ammoo gaafii natti ta'ee fakkeenyaaf na keessallee deemu garuu ammoo wallaahi alhamdulillah nin gammadee jechuudha. Maaliifi namni waan amata lama itti laffa'ee amata lama itti yaadee walumaa galan jechuudha. Guyyaa tokko rabbi namarraa cufu khayri maa godhu rabbi khayri maa godhu walumaa galan jechuudha. Khayri maa godhu abbaan itti gammachuu qaba jechuudha. Garuu ammoo amata lama khayra keessatti ammoo bilaashan in cufamne jechuudha. Bilaashan irraa hin cufamne waa hedduu na gootee waa hedduus na gootee cufatte. Namni yeroo takka yeroo waan tokkotti yaadu yeroo rakkinni xiqqoon tokko itti baname jechuudha. Saniifuu ka abbaan ofii banee aqlal baatinii tanatu yeroo rakkinni tokko xixiqqaatee itti deebi'ee jedha jechuudha. Haa xiqqaattu rakkinni sun haa guddattu barmajamtee guddaa kanatti kan deemee gurguddaan amma ittiin fayyadamnu kanatti himte jechuudha. Barmajamtee erga eegaltee karaa keessa barmajee rakkinna silaa xiqqoo moo nama jirre kana dhugaas fakkeessuu eegalte jechuudha. Kisee yeroo waan hin jirre kana dhugaas fakkeessuu eegalte ammoo asawwalti gara guddicha inni ittiin deemaa oolu kanaa jechuudha. Kunis ammoo yeroo karaa deemnullee waan san yaadu eegalaa takkuma takkaan yeroo rafuus yeroo ka'us yeroo aqlal baaxinii taattu ammoo ka fidu ammoo onnee miti ruuhiidha. Ruuhiin ammoo aqlal baaxinii sanii walitti hidhaadha. Bulutoosaa walitti harkifatte jechuudha. Walumaa galaan qaamni keenya kan nuti baannee deemnuun kuni kolfinus dhiibnus uummata akka gammachuu akka of keessaa hin qabne gisee as keessatti barmajamtee naasuu yookaan gammachuun si keessatti barmajamtetti wanni ta'a. Waan san halli ofirraa itti gootu malee sababni xiqqoon sun si afoo teettee walumaa galaan hadafa guddaa ati itti yaadu si dhoorgite jechuudha. Kanaaf kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa du'aayi teessan ammoo du'aayi xiqqoo takka na barbaachisa walumaa galaan jessee waan dagadhetu jira. Kabajamtootaaf hordoftoota keenya
obboleeyyan teenya ta Filistiimitti dhumaa jiraniif du'aa akkan daganne. Rabbiin isaan irra haa dhaabatu. Allahumma ansurhum nasra azizin muqtadir. Rabbiin isaan bira haa dhaabatu, isaan haa jajjabeessu akkan daganne jechuudha. Asumaan ammoo anis du'aa xiqqoota akkasiin deeffachuu jira jechuudha. Du'aa xiqqoota akkasiin deeffadhaa galmee akkasii akka Rabbiin natti hin banne ammas akka banamtu jirti jechuudha. Walumaa galaan galmee akkasii Rabbi akka natti hin banne isin deeffadha jechuudha. Umrii keenya yeroo fixnu waan feetetti tuttuu fixuu namni xiqqoo waa silaa sammuun tuni yaaddu jechuudha. Yoo rakkinna wayii irratti yookaan ofii balleessaan sun qilee isa buuse ammoo barumsa guddaa argatee ba'a jechuudha. Kalamuu jiruu isaa keessatti hin daganne argatee ba'a. Adda waan takka waan beekumsa malee osoo hin beekin itti deemtee itti miidhamuu isaa bartuun beekumsa ammoo hagasuma dabalataa deemte jechuudha. Takkaa fi takka akkuma jedhan san yeroo takka wallaaltee itti deemtee garuu ammoo wanni sun hayaata kee irraa waasi kabalchiisus beekumsa ammoo barumsa irraa barattee deebita jechuudha. Kanaaf ammoo barumsi irraa baradheellee akka ammaa achiif na fayyadu abdii qaba. Asiin kanaasichuun jechuudha walumaa galaanii. Ta'akiraatti hafee ta'akiraa san namni baay'een sabboontuu dhiifama waan gaafate Mustafaa sabboontuun sirra xiqqoodha. Walumaa galaanii isin sittillee balleessitu sittillee itti balleessitu kasanii rakkoon qabu dhiifamaaf hin gaafanne naan jechuutti yeroo baay'ee irra deddeebi'anii na gaafatan jechuudha. Anis ammoo ni callisee dhugumaa ni callisee maaliif hin gaafannes gaafadhu sammuu akka itti gaafadhu dhabe jechuudha. Waan gaafachuu na dhorkutu jira jechuudha maaliif walumaa galaan namni barumsa fixaa namaan jennaan jechuudha. Walumaa galaanii احتياط جرام ولا قالان تذكر لما فاجر مالي ولا قالان أبا حكان جرام وجهنا احتياط تو نمو عمري نماتي في سمو نماتي تبجو لما لي بو أنا ما فين كابو احتياط قالوا مو بروم سكنا مو درا برا الحمد لله قال من قال ما ندرا شوف هسون مو ترى شوف كيس ساقبتي كنا مو قاعد يوم توتا بقول توتاكي كنا يا ربي كهيري قد والله لقى كم تشيسا ربي كهيري ما قد وجهنا ولا قالان استغفر الله العظيم يا رب. لا اله الا الله. كم جمتوا تقولوا تكيا يروبا اني كلفا garuu akka addaa kolfeen beeku jechuudha. Maaliif har'a urga ganamaatti taa'eetuma guyyaa san guutuu guyyaa gaafa turarraa kaasee guyyaa hagarraa eegalee yaalaa oolee jechuudha. Akkamittiin akkam goonaa akkuma feesaan jedhe san jedhe akkam ka'ee ofii banee ofii nuusa jiruu jechuun walumaa gala nama tanama jechuun nuusa jiruu yaa'anii mustaqbala kee irraa nuusa mustaqbalaa kafalee achi osoo socho'in bakka guyyaa saniitti osoo socho'in jiraa gammaa jechuudha. Bakka guyyaa amata lama bismillah dheerribaa ka'ee saahiba kiyyeessa wajjiin bannee saahibtichi kiyya sun ammoo akkuma tasaa kaagalmeen itti banamte sun jahiimit dabarsite yooma san jiilee uttaalee osoo fiigu deebi'ee jechuudha. Anammoo osuma akkana hunduman dhiibdu walumaa galaan jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa hadha nageettee hadha rabbi rahmata godhee ilal akhiiratti ilarraa cufe jechuudha. Garuu ammoo amma fisaniin mukaanillee iciitii wanna dhaadhate jechuudha. Guyyaa biraa ammoo akka isiniif hima jechuudha. Tanas ammoo osoo akka tasaan addeebiteen beeku viidiyoo kana keessatti osoo akka tasaan addeebiteen beeku. Kanaaf ammoo du'aa itti san akkana bira jirtu abdii qaba. Ammaa ammoo rabbiillee waan akkasii rabbi natti hin deebisinii wallaahi abbama kamittuu hin deebisin jechuudha. Mokkortii matamuu rabbi nama baasu mokkortiin badduudha. Mokkortiin rabbi waan fedhee nama mokkora. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota kiyyaa waa'ee sabboontuu irra jirra ifama wajjin ni dagadhe jechuudha. Waa'ee sabboontuu anu fi osoo itti balleessee onkora kiyyanarraa argitee achiin adda baanee irraa ammoo akkana osoo adda baanee filadha jechuudha. Ammallee fi isiin nama namiidhe taatee ofii adda bahuu kiyyaa fi ni gammadaan maaliif isii miidhee adda bahuu irraa miidhamaa ta'ee yoo adda bahee ni gammadaa natti tola. Maaliif namni yeroo nama miidhe jazaa ul ihsaan illa al ihsaan jedhama jechuudha. Jazaa ul ihsaan illa al ihsaan jazaan kafalamte jechuudha. Oolteellee bultu tammaa tonfaa keessaaf jechuudha. Kanaaf ammoo ana ammoo gara kiyyaa dhiiseef yoo namiitillee musaama naaf jettee rabbi jazaa isii
rabbi jazaan deebisiniif jechuudha walumaa kanaan. Naaf jettee ani waan na balleessite guutuu dhiisee fi jira walumaa kanaan. Waan isiin na balleessite dhiisee fi jira. Kanaaf ammoo garuu ammoo kadhiifama gaafadhee akka duraatitti deebinee inshallah jechuus nammoo kaasan qofaa bakka itti dhiifama gaafadhuun na dibdee walumaa kanaan dhiisee jechuudha. San na dibdee hagammaa callisee jechuudha. San ammoo akkuma callisee jira ammallee inshallah rabbii khayrii haa godhu malee waan biraan dubbadhu jechuudha. Isin ammoo warri dhiifama dhaafama gaafadhu Mustafaa keessa deebii maal jettanii akka isin yaaddanii fi miti akka isin yaaddanii miti walumaa galaan wanni kun jiruudha wanni kun mustaqbalaa wanni kun mas'uuliyyatii hatta barumsa sanillee si barsiisa jedheenii ture jechuudhaani. Barumsa sanuu si barsiisa jedheenii ture laakiin ammoo barumsa sanuu akkuma isiin hamidan hin cabne malee barattee barumsa fiddee ittiin eebbifamtee mustaqbala kiyya yookaan mustaqbala isiin hojii jirtee fi miti jechuudha. Maaliif ani mas'uuliyyatii kanii guyyaa fudhirraa natu mustaqbala kiyya yaada malee isiin sabboontu barsiisee gana itti yaada jechuun kiyyaa miti jechuudha. Walumaa gala namni barumsaa fi beekumsa namni jibbu hin jiru jechuudha. Laakiin ammoo filannoo yeroo qabaate namni jechuudha. Filannoo tokko yoo qabaate kan irra caalaatitti deemu malee kan duubatti hin deebi'u. Kanaaf ammoo hojjettoota hordoftoota kiyyaa jibbiitti taakiraa ammoo walumaa galaa wanni akka ammaa sabboontuun dhiifama gaafachuu didee fi barumsuma isiin ni fixee haga isiin barumsa fixutti haga barumsa fixutti naa eeggatu jette santu walumaa galaan asumaanuu gannan tarree jechuudha. Asumaanii akkasittuu garuu akka duraan jedhallee wanni ta'uu baadhuu dhiifama godhee fi jira. Kanaaf ammoo qophiin kiyya qarraa isinii qabadhee dhufe kanuma qophii biraatti walitti dachaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bye bye. Warri ayyoo makkoo jaalattan ammoo asumaan. Ayyoo makkoon sun ammoo dhalaa bareedduu fi miti dhalaa diimtuu fi dhalaa dheertuu fi dhalaa maaliitii miti jechuudha. Ayyoo makkoon sifaata ittiin dubartii biraa caalteen qabdu aqlii fi imaanaa fi bareeduma rabbi kenneef ka keessaati jechuudha. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota kiyya namni akka kiyyaa dhalaa babbareedduu barbaadaa baatan umriin keessan nuusaa irraa bilaasha dhumu jira walumaa galaan jechuudha. Warroota dhiiraa qofaaf yeroo ammoo darsii akka Mustafaan argatee tana ni argannaa jettan ammoo itti tajrubaan majjaana. Tajrubaan majjaana yookaan amata lama isinitti illee dheerachuu baattuu amata takka isin dheeratti laakiin amanni akkattiin sun mustaqbala keessan guutuu isinirraa qabuun malaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Kanaaf ammoo isin warri shamaraallee akkasuma dhiira qofaa miti walumaa galaan kabajamtoota hordoftoota kiyyaa isinis warri shamaraa irra guddinaan shamarranii kun wallaahi shamarran fokkinnaa fi bareedina dhiiraa irraan dalagatan. Namu wanuma bareedu barbaada silaa namu osoo akka kiyyaati osoo akka kootiitu rafuu numan fedha maal godha jaartii toonarraa dadhabanii namtichi namu osoo akka yaadaati wanuma bareedu waan tole malee waan badaa wanni godhu. Laakiin ammoo yeroo aqlii tana godhatetti namni wanni bareedinu sunuu kamii jedhee bareeduma sanuu argachuudha. Bareedina fuulaa osoo hin ta'in bareedina aqlii sana argatafee namni jechuudha. Sanammoo dhaquu fi xiqqoo barumsa xiqqoo akka amma shayitichi fudhatee san fudhachuu qabdanii har'a ammoo bakka biraa seenee walumaa galaan kabajamtoota hordoftoota kiyyaa ganda daarkuu eebseenee ganda daarkuu jechuun hin beektanii ganda biraatii akka fedhetti ganda keenya alama kanarraa nama baasa jechuudha. Khiyaal keessaa kanaaf yoo tanarra isinif baay'ise ammoo ani beeka waan biraa dubbadhaa. Kanaaf ammoo sirraa cufe kan jettu.